Siyattanu kanuma laa kun abaarsi zulmii si hojjetaa ta'an galee zulmii hojjetaa ta'an masi araara maaliiti nama haadha namaa qabrii keessatti akka barbaade arrabsee abbaa namaa qabrii irratti qabrii keessatti kana goona jedhee araara maalii hojjettanii yiboru ilmoon keenya kara taate oromoon maal balleessini oromoon zulmii goone nisin jettan kanumaam zulmii oromootti fidaartu sinam wallaahi Oma rabba oma to wanta se jaga sunjoro body famana ko sin kabaja sin jalatda ana da ko derim be kon oma tanan tina sen banna ta sin jeri to siti marate badda ana tebi suta na rabba re daga te man talu be offset ara ana natira se oma to ko ta se wai kana body famana ko na kabaju da be nan jeri ka kabaju sen ni ay da Denyul zulmi kana jala jala kun zulmi kun oromo undaga wallahi kana fulo tira se wata koy way kana tira se jala tan kaba jote way kana la ta so ke marwad chubula fa kafame malaka ni nyannet merkane fatamiti Abang berbadi lah pakai nanggadas nanggafada boris nanggafada malaka oromo wala tikamame aha edanu ana ne gargar saw gala manat daw gasada daw gargar simne dubati de bine gargar simne bagar gar embenu man gargar era go yatti man kudan shura shangar gar sawalla ga fatamu jirra chura gari leo jenne saba kana ittiga fatamu ma kessa jirra chura Amma satu kamar baru di famana ko isin jalat da sin kabaja mira ke sanjira main tala stru bade sum bachum barbadu arara mal je ajirtu gadi be ka afam bana to de kema sabare sabare afam bane ummata di fama ga batu kan ko rakungo mal ilmina ma ansel tela midima mal ibrahim ko di badan warbachi selteni Lakci wallahi iba mo yinjiro ciao nagat na wali big ciao wakati wana kana tasuftum barbado kifo na wali nama ada go kabe ke tuke dia rango argami ti malak kijibate emiti go fandimin Rumah sekarang, ana wajib matu jare, ana wajib matu, ana beran nufu malak ni nam nigar garam, ana beran hin nufu orang jero raga wajib. Allah ke umman na obat ebiti, umman ni oromo na obat ebiti. Ajak ya ammi kan jatuh, ciao. Oke, ciao. Ini nangga fadan. Hayawan nangga fadan dem nara. Nana sini. Loki sih boleh. Dalabat. Dem. Library jera. Kami library nambah. Bahkan dia mungkin apa? Yo share jera. Tiada nangga fadan. Home nang kabuan. Oke, home nang kabu. Yo share biar kena kesi jera ti. Share awal gafan. Yo lugu mat share jera ti. Share nangga fadan. Yo share injire mo, homna Singapore, share singiru, kasuma nanjira. Yo share injira ti sheranan hada ko kabachisa. Yo share injire, homnanan hada ko kabachisa. Kalau mangke sa chow na tinawali niya makasi di mana ko di alas. Sa atin wata ko timulatani. Wonni to ko timulatani. Chubu idadu da, badito ko male. Badito ko an 0.5 himballe sinen hati ko kabri ke takasa rapan dedi si banu sila ge pachu sim bane sila ge pachu bantu rekasin lamata maka ako diwam ni maka ako diwam Oromongu tunga di be Oromongu di ungu tunga di be ada ko yabisu ka kasila ada ana desi wan sit alangan ada garu bambar bade di be Akasin tu lesna.
haati koo haadha qabrii keessatti abaaramtu miti Oromoodhaan. Haadha Oromoo wal ga'ee eebbisu. ስለዛ በቃቸው አማማን እንጀሪያን አዋቶ ቆንጀን ዋዱ በደ ሚዲያ ተረብሴ ዴቢሴ ከነረብሰሜ አነ ኮቲ ከነረብሰሜ አባ ኮቲ ሚቲ ዋ በለሴ ከናፎ ዋንጀን ነው ገለቶማ እንጀሪ ገለቶማ ዋቶ ቆንጀን والله ليش المهم قرما كيسني شبودا oromo wali mali borro oromo mali yakini ka oromo timal na tiballe sine yechufu kolumtu kada wada koti dana ane men nagari samanya rella ese ana wata ko telaga manjuru apa barbade abba kawarbade rubatu andi sera umna sinkabu wata ko bakka yakko hojjetabe Marqosi wajjini modu matera kanafu namni humna qabu akka barbaade gadi ba'ee suuraa nama gad deebisee haadha nama qabrii keessatti waan takka biyya lafaarratti jedhamee hin beekne waan jirri ajaadha jedhaman akka jookar haasaanii hin beekne akkasitti haasaamee kanafu dhumeera onni biraan jiru haasaamee kadhas darbeera mamma handhiifama godhee dhiisee chiggire loonko yoo dhiifama na gaafate abbo yeroo gaarii qabadhu borabbi soradhu yeroo gaarii qabadhu ni natti lagaa maraan soraati natti ulfaata si dawwalee iyyuu abshir sin jechuudha kana utuu haati kee akkas jedhamte dawwalee abshir baqa jabaadhu sin jechuudha natti jabaata ati garuu waan biraatti akkan galu nan godhiniti callumee dhi akkan godhu dhiifama naa godhi bakka kana jaalala si dhaga'uun naannoo Rogari kabat. Halo. Coba kau sinda boleh Rogashi. Shashi. Kam jirta halo Alchi mube yaadannoni injirusi yaadannoo meeru galchime mube annoo mushana keessa jirta mono waa'ee maaliif kan galchaa wama tokko waa'ee dhimma kootii nam tokko naasa'uun barbaadonu waa'ee dhimma kootii nam tokko waa'ee dhimma kanarraa akka naasa'u akka namas naa arrabsitan hin barbaadu akkas naasoftan hin barbaadu wanna hasaamee darbe dhuma kalaas bara kana Oromoo biratti namni nama arrabse kabaja godhatee barcuma godhatee ka paarlaamaa biyya keessaa namni filatee paarlaamaatti ol nama galchuu Oromootti galtee kabaja argachuudhaaf ati nama arrabsuu qabda achuma barcumni sii kennamee maanguddummaa jedhamee nama 1,200 araarfamta namni Oromoo kan miidiyaa kana jala garuu na dhibaan bara namni nama arrabsee waan caatti fudhatu bara namni haadha namaa qabrii keessatti arrabsee waan caatti Oromoo bira fudhatu bira jirra waan gaarii hojjetee miti nama arrabsee haadha namaa qabrii keessatti arrabsee kabajni kennamee fi abshira baluukoo jedhamee bara kanaa keessa jirra kunis hin darba kanaaf aga gaafa nama arrabsuu dandeenyutti aga gaafa nama arrabsinee jennutti
يوم ذاك ما جولنا مرة بس جولنا مرة بس ما بجت تري جولنا مرة بس تو بكرة بس سورة بكرة كن تاني في ولا تاني جن ما قدوم ما تسني بوبز جتاني انتنا يارتو سنو چرتا ہے سنی جنی نيسو جلاو نيسوان انيونو نيسوان جلا دادا مار بوسترا دي والله ايوه Mube, wallahi kam da beta wallahi. I know, anga hati na marab sun as kesati. Itu na mutun fata. Majine tu banda me mube. Itu na mutun. Mube, naga bulte jirta, naguma. Nashi, bos jirtu. Jira wallahi. Ne, mammaaksa tokkotu ture duratti beektaa. Namichatu lukkuu tokkotti qaba beekte. Lukkuu sana yeroo mara waggaa hedduuf lukkuu tokkotti sana qaba. Qabeenya biraan qabu beekte. Lukkuu sana hin jaalata baay'ee. Yeroo manaa bahus yeroo iddoo ta'e deemus. Wannan jechuu jiru ammas irra deebi'ee namoonni na jaalattanu mana namaa xaxxanii ilaa yaadannu waa tokko irraa kaase. Warri kan yeroo waliin jira. Warri kan yeroo Ijipti keessa jiru waliin jira. Anatu beekaati. Waliin biyya tokko jirra. Warri kan yeroo Ijipti dhaqee bakka waan itti rabsamaa jiru fafakkeessituun keessanii dhiiras haa ta'u dubaras haa ta'u fafakkeessitoonni bakka ani itti rabsamaa jiru galanii dhiisi jedhanu dhiisiidhaaf otoo hin taane nama sanaaf beekamtii kennaa jiru beekaa. Anatu beekaa kana qoshaashota. Beekamtii kennaa jiru akka namni jala dhufuu jedhanii keessanii warri fooloo kuma dhibba lama kuma dhibba sadii baatanii dhaqanii mana shiftaa lafaa ka'ee nama rabsu galanii dhiisi rabbi jedhii dhiisi haadha na rabsin haadhuma isaa qofa dhiisi minaamin jedhanu soba ina malina jarri mana walii galanii keessoodhaan fixatanii annaqeen arrabsaati kottuu dhiisi jedhi namni si jala jiru haa dhufu jedhamee walii galameetu arraffamaa oolte haati koo kaleessas dheengaddas hadhas kanaaf warra kaayiroo Ijipti dhaxxee xulli jettee gastii namaarra teessee bakka haati koo arraffamu maanguddummaa sin galchu. Warri kaayiroo Ijipti guutummaan guututti dhimmi koo sin ilaallatu warri keessattuu feemasa ofiin jettu. Feemasummaa kee hin beennuti. Feemasa qoonqoo keetiiti malee feemasa takkaa yoomii guyyaa tokko gadi baatee hawaasa keetiif hojjette. Kanaafi hadharraa kaaftanii akka dhaxxanii gastii irra galtanii naan kadhanni keessa kaasatan warri kaayiroo Ijipti. Keessattuu dhimmi koo sin ilaallatu. Kaayiroo Ijipti xolxaallaan isin gammachiisee dhimmi koo. Dhimmi haati koo arraffamu isin gammachiisee dhattanii gastii irra galtanii dhiisii mana cufii ba'i isin dubbannaa minaamin jechuu dhattanu wallaahi mana cufsiisuu nan danda'an anatu musiibummaa keessan beeka nama geessaa jirtu beekamtii kennaafii jirtu. Ishii dhimma koo keessaa naa ba'a. Warri sooshaal miidiyaa fayyadamtan Ijiptiin teessanii dhimma koo keessaa naa ba'a. Akka dhattanii man tokko galtanii maan guddummaa naan dubbanne. Kanan sin itti maddaan waa biraa miti. Kanoo bichaan dhaan maddaa. Fakkeessitu. Rakkoon qabu mammaaksa koon sinii xumuranii yeroo sana namichitti lukkuu tokkitti kana beektee ganama galgalas yeroo ba'us lukkuu kana laalasii gala guyyaa tokko akka carraa ta'ee mi'uutu godhadhu saamir mi'uutu godhadhu guyyaa tokko akka carraa ta'ee gaafanni mana isaatii bahee deemu jeedala hin beektu jeedala yookaan waangoo hin beektu ishiin isa hordoftee gaafanni manaa ba'u lukkuu sana jalaa fudhattee badde gaafanni fiigee dhufu lukkuu nyaattee gara bosonaatti fiigaa jirti. Sana booda lukkuu sana fudhattee dashiin bosona seenteen booda namichi kun lukkuu sana hedduu waan jaallatuuf waggaa hedduu waan itti dadhabeef fiigaa bosona faana seene. Gaafa bosona faana seenu jeedalitti maal gooti kan badii balleesse kan lukkuu isaa nyaate ishee waan taateef jeedaloota bosona keessa jiranii guyyaa har'aa kana mootiin bineensotaa nu daawwachuu dhufa waan ta'eef hundi keessaniyyuu dafaatii eegee keessan ofirraa kutaatii na eegaa jetteen. Gaafa waangoon sun hundi isaanii wal gaanii eegee ofirraa kutanii namichi duuka fiigaa dhufe yeroo isaa iddoo tokko taa'anii eegan. Gaafa kana namichi kan inni arge jeedala eegee qabdu jeedala lukkuu isaa nyaatte ari'aa ture.
Garuu jeedalli hundi ishii eegee ofirraa kutteetti. Nama kan lukkuu isaa nyaate sana daddabaafachuu hin dandeenye sii galee. Kanaaf maal jechuun barbaade warri waa balleessu warri oromummaadhaaf dadhabu bara ayyuun itti salphatee hundi isaa walitti makate keessa jira. Soo kanaaf nagaa buusuun wal jaalachuu wal kabajuun asirraa dhufa. Mubeen hin balleesse taanaan balleessummaa mubeetiif haati isaa arrabsamuu qabdu eenyuyyuu arrabsamuu qabu. Soo mubee waan godheef itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Akka nama tokkootti jechuudha. Individual. Soo kanaaf wanta baay'ee dubbachuurra nuti Oromoodha. Akka Oromoo tokkotti wal kabanyee wajjin hin jiraanne miidiyaatti wal baasuurra keessuudhaan wal gaafannee rakkoon sana booda yoo jiraate ta'e mubeen hin dogoggora yoo ta'e hiriyaa qaba. Sii galee hiriyaan kee kana kiyyaa yoo ta'e hiriyaa qaba. Maarqos yoo ta'e hiriyaa qaba. Hiriyaa walitti dhufnee wal gorsine. Waayee rakkoo maaltu jira? Rakkoon jira Oromoo akka Oromoo tokkotti jechuudha. Kanaaf nuti kaleessas maqaa gootaa kan dhoofnee umurii keenya guutuutti dadhabnuuf waan gaarii hojjetanii waan addunyaa kanarraa godaananiif har'asan iddoo dhugaa jiru. Soo kanaafi nuti akka ijoollee Oromoo tokkotti ijoollee Oromoo abbaa barbaadan ta'a biyya keessa jiraadha ala jiraadha iddoo feetan jiraadha. Akka nama tokkotti garuu iddoo cabnee wal kaafnee lubbuu keenya waliif kennanii halkanii guyyaa kan wal faana fiinnuufi waan Oromoo taaneef waan wal jaalannuuf saba barbaade haa ta'u nama namummaa isaa nan kabaja sii galee waan gaarummaa waan inni hojjetu nan kabaja. Soo kanaafi akka ilaalcha nama tokkotti akka ilaalcha nama dhuunfaa tokkotti gad fudhannee sabarraa fuunee gara biyyoota garaagaraatti geessu nurraallee waan hin eegamnedha jechuudha. Akka Oromoo tokkotti isa kana namni kamiyyuu sirriitti dhugaa kana liqimsuun isa irra jiraata jechuudha. Kanaaf ijoolleen boru gara kanatti dhufan maal durraa baratu? Boru namni rakkatee kaleen keessaa nama ijitti bade nama qaamni itti bade borgaffuunee akkamitti mana namaa keessa dhaabbannee namaaf gargaarsa gaafadha. Sigalee ati haala mijataa keessa yoo jiraate inni si gaditti immoo haala mijataa keessa hin jirre har'a nyaachuu miti guyyaa 5 guyyaa 6 bulee guyyaa 7ffaatti nyaata nyaatu maal jedhanii akkamitti namaaf waa tokko dubbachuu dandeenya? Akkamitti namaaf waan ta'e dhaabbanna haamilee kamiin immoo hawaasa keenya keessa deemnee isa kufee ol adaraa keessan Oromoo dhuguma lafeen gootaa sitti dhagaama taanan lafeen harmee sitti dhagaamti taanan dhiigni hayyuu sitti dhagaama taanan gandummaa keessaa ba'i nama arrabsuu keessaa ba'i. Erga nama arrabsite ati baandaa irraa maal addare? An akkasittan fudhadhe. Abbaa fi haa ta'u abbaa fi jechuudha. Nuti nama ani nama si galee atis nama ani maalifan nama ta'ee dhaladhe jennee wal ilaaluu danda'uu qabna malee maaltu arrabsoo fidi? Waan dogoggorre sana keessatti dogoggora koona sirreesse. Osoo dogoggora koona hin sirreessin aniif obbolaadha naan jechuun anaafii kan qabu. Anaaf obbolaa osoo hin ta'in anaaf diina jechuudha. Akkasittan fudhadhe. Kanaaf yoo na gorsite obboleessa koo isa dhugaadha. Dudda koo duuba daawwitii taatee anaaf yoo na ibsite an dudda koo duuba arguu hin danda'u. Duddi koo duuba kanatti himuu danda'u sii waan ta'eef yoo na gorsite ta'e akkasitti anaaf obboleessa dhugaa nama iddoon kufe na kaasudheen sitti amana. Otoo nan ija koo fuulduraan arguu dhuftee na ciniinta yoo ta'e atanaaf bofa saafati yookaan mar'ataadha malee anaaf nama miti. Akkasittan fudha abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Kanaaf akka nama tokkootti nuti ijoollee ayyuuti ijoollee goototaati. Ijoollee armeen Oromootti wareegamtee iddoo kana geenye dhiiga isaanii irratti harkaanfannee iddoo kana geenye har'a gadi baanee wal arrabsuun isa du'e boollaa kaasuun isa jiru boollatti deebisuun nurraan eegamu. Nurraan eegamu akka Oromoo tokkotti jechuudha. Ijoollee Oromoo yeroo baay'ee walitti dubbanne wal jaalanna wal kabajna. Maali namumaaf jennee miti kan uumamne hin barre. Har'a jiraachuu keenya rabbitu beekan barre. Kanaaf adaraa keessan nuti saba biraa irraa waan arrabaa baraa turre har'a garuu nuyi mana keenyatti gaafa galu waan jibbantu nama dhaalaa jedha Oromoon. Waan jibbineetu nu dhaalaa jira. Adaraa keessan abbaan fe'aa balleessu abbaan fe'e jechuudha. Akka nama tokkotti nuti jabaannee wal qabannee wal gorsinee ani yoon balleesse anatti duulta yoo ta'e anaaf obbolummaa maaliin itti argisiiftare? Sirni gadaa kana nan barsiifne kanaan. Sadii gorsi, sadii dhossi, sadii obsi jedha. Kurnaffaa garuu tarkaanfii fudhadhu jedha. Kana gootettaa kana goote taanaan weel sitta nama na jechuudha. Abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Kanaaf akka nama tokkotti walaa gorsinu malee diinaaf dabarsinee gaafa wal kenninu eenyuuf ibsa kennina? Ani eenyu ta'een eenyuun gaaffii gaafadha waan jedhu sana namni of ilaaluu danda'uu qaban bara. Afaan Amaariffaas haa ta'u afaan Oromiffaa. Ani fatoo Oromoodha afaan Amaariffaatiin eenyuuf ibsa kennina? Moo qaamni biraa akka nurratti duulu barbaanneetu mana namaa keessatti yeroo gadi baanee akka barbaanne dhiichifni sun nurraan eegamu silaafuu ijoollee kana lamaaniif galata guddaatu mala ture. Akka kootti inni kun akka yaadannootti yaada dhuunfaa kootti inni kun. Si galee wanta dandeessu tokko umurii kee guutuu furmaata laachuudhaaf kaadha. Waan hin dandeenye garuu hin dhiifta yoo ta'e quuqamni
keessoo kee keessa jiraata yoo ta'e lubbuu kee kennii darbi. Galata gaaf sana saba kee keessa argatta. Arrabsoodhaan namni amma yoonaa riikardii argatee galmee addunyaa galmee dinqisiisoo irratti galmaa hin jiru. Garuu waa hojjechuun namni waa irratti galmaa. Laphee sabaa keessatti galmaa. Kanaaf adaraa keessan ijoollee Oromoo. Armeen amma daandii irra ciiftee beeloftu. Ijoolleen daandii irratti gabbaatee beeloftu. Boru iddoo keenya kana dhufti. Boru biyya kana roteet gooti. Siigalee har'a nuti garuu iddoo kanaa wal nyaanna. Adaraa keessan yoo dhuguma yaadattan ta'e warra morma isaa nuu kenne yaadadhaa. Warra hirbuu tokko nuuf galee nuuf jedhee dhangala'e sana yaadadhaa. Namni tokko akka jecha tokko walitti hin dubbadhu. Eenyu naa ta'u eenyu jechuudha. Yoo dandeesse fakkeenyaaf nama baay'ee tas keessa jira. Yaadannoo yoo dogoggore yaadannoo ni raa qaba yaadannoo isaa duratti ergi. Lakkin dida yoo ta'e ammas deebi'i itti ergi. Sadan sana godhi. Gaafa kurnaffaa garuu tarkaanfii amaa fudhadhu. Isarraan kan hafe haati kee yookaan meeshaa ammayyaadhaan miti kan si deesse hin bara. Haadha kee jechuun haadha kooti. Oromiyaa kutaa 11 kan deesse haadha maqaan ishii harmeedha maqaan ishii. Akkamitti armee Oromoon arrabsamti? Ana armee koo arrabsamee jechuudha. Armee koo hunda keenya fiyyuu haadha tokko. Si galee moo armeen isaa qaama saalaa addaa biraa qabdi? Moo harmee eenyutu qaama saalaa addaa qaba? Armeen koos haadha kooti akkasitti namanan. Abbaan keessa abbaa kooti akkasitti namanan. Soo kanaaf namni kamiyyuu dogoggora jiruuf yaada jiruuf bishaan kan dhufu waraabuu jedha Oromoon. Dhiiga ilkaanii hunda isaa soo tumne nutiyyuu dhiiga keenya deebinee keessoo keenyatti liqimsaa jirran bira. Kanaaf adaraa keessan akkuma dhiiga ilkaanii kan tufaa liqimsaa jedhan nuti boru aamileedhaan ani gad bahee waanan gochaa jiruuf hawaasa keessa deemee hin tajaajilu jechuudha. Si galee nama kufeddoodhaa kaasaa jiru nama beela'e nama nyaachisaa jiru boru gadi bahee hawaasa kana keessa deemee armee Oromoo beelan baasuu jechuudha. Abbaa Oromoo cabee oliin kaasuu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan dhiiras haa ta'u shamarran irbuu gootunni Oromoo yoo ati Oromoo kutaan qoodda ta'e yoo ati Oromoo adda adda baasite ta'e yoo ati armee Oromoo arrabsite ta'e lafeen gootaa saa waraanu dhiigni gootaa galaana ta'e galaana saa nyaatu hin godhin kana. Si galee dhuguma Oromummaan sitti himan. Lafeen gootaa saa waraanu ati dhuguma lafeen gootaa morma keettaa rakkatu dhugumaati. Oromoo adda adda qoodda arrabsite taanan kutaan gad deebiste taanan. Si galee waan inni qabuuf isa jaalatta yoo ta'e waan inni dhabeef arrabsita yoo ta'e lafeen gootaa saa waraanu kanan godhin. Dhiigni armee Oromoo daandii irratti baatee ta'u harka ishii sitti hidhattuu daandii irratti wareegamtu si nyaata waan ta'eef hin godhin kan. Eenyu naa ta'u eenyu jechuudha. Shamarranas haa ta'u dhiira. Gaafa Oromoo wal lole harka dhaxxanii hin reebina dhiisaa bakka. Namni tokko iyyuu ilaalin dhiisaa homaa rakkoo hin qabu. Oromoo dhugaadhaan yeroo baay'ee gaafa ijoolleen keenya wal loltu sadarkaa maraachuu yookaan sadarkaa of ajjeesutti nama deemsisa. Waay maal waan taaneef. Kaleessa gaafa teknooloojiin hin jirrame gaafa wallaggi lixaa beela'u kottee isaatiin gujii irraa mirmatee fi kaleessa afaan wal kaa ture afaan wal fuudhee. Har'a gaafa teknooloojiin baay'ee teknooloojii arganne jennee walitti duullaa nuti. Armee koo waggaa 10 duraa hani gaafa nan carraa kana hin argatiin gaafa ishiin nyaattee qooqa ishiin deeffatiin biyyoo keessa jirtu ol fuudhee gaafa na baaru lafeen gootaa hedduu maallaan jedhana. So adaraa keessan Oromoo. Adaraa keessan akka kanan godhu. Adaraa keessan ijoolleen Oromoo kaleessa carraa kana nuu kennuudhaaf ofii isaanii dukkanatti deebi'anii adda isaanii sineeppariin ofirraa dhaban hin bara. Har'a nuti garuu kutaa fi lagatti wal deebisnee wal arrabsinee waan gaarummaa abbaan tokko godhe waan abbaa tokko gaafa kaleensaa keessaa buutu gadi taa'ee isaatti 24 gargaarsa kadhatee fi akka inni onnee isaa deeffatee nu gidduu taa'u godhu arrabsinu boru akkamitti gabbaanee deemna ree. Ani surree kee wadhee deemuun koo dhiira ofiin jedhee ofitti rarraasee deemuun koo anaa fi kan qabdu jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo wanti sii galu siif haa galu. Wanti siif haa galu. Abaarsa hin qabnu nuti akkaataa ati itti barteetu yeroo baay'ee namni ofii isaa dogoggoreetu Oromoon abaarsa qaban. Abaarsa hin qabnu nuti akkaataa aniif ati itti bannutu abaarsa qaba. Si galee kanaaf adaraa keessan ijoollee Oromoo warra jala jirtan warra sagalee kana dhageessan. Lafeen gootaa saa waraanu maqaa gootaan kaasin maqaa ayyuu kamuun kaasin maqaa waloo keen kaasin wal gorsi dura gorsitee gaafa kurnaffaa tarkaanfii fudhannaan zaattis tiruu sirraa fudhatama. Kanaaf yoon dogoggore na of kalchaa wanta godhame kanaaf immoo hanga mormi keenya jirutti morma koo kennee jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e mormi koo qalamee Oromoo walitti araaramuun filadha malee
Oromoodhaa wal lolu. Oromoodhaa gidduu kana deemee akka barbaade akka biyya Sadaasaa bubbisu hin barbaadon. Yeroo baay'ee kana waan ta'eef yoo dogoggore na of kalchaa ulfaadha. Oromtitti yookaan fayyee yookaan magartuutti fufi. Galatoomi. Oromtitti fufi. Fayyee dubbadde taare yoo muddamta namni muddamu dubbata. Sorry. Dubbadhatu rakkoon qabu. Ayyee galatoomi yaadannoo jechaati jette kanarratti waan tokkollee dabaluun barbaadu dhugaa jirtuu fi waan haqa jiru gadi lafa gootee fi jarana warri dhugaa rabbiitti sooshaal miidiyaan nutti fayyadamu jechuma amma obboleessi keenya dubbate kana kan fakkaatullee fayyadamnee akka inni sooshaal miidiyaan nutti fayyadamne taasisuu ni dandeenya. Mubaarak Musammaa namni tokko Oromoodhaaf kana godhi jedhee mindaa kaffalaa fi hin jiru. Inni yaanni isaatii fi beekumsi isaa bichaan gahaadha. Kanatu isa ajajee gara Oromoodhaaf gargaarsa Oromootirratti namoota meeqa nama lubbuun bahuudha jettu rabbi wajjiniin nama fayyiseedha. Nama meeqa nama gargaareedha. Akkuma kana dura beektanii namoonni kun ammoo asirra ta'anii gandaaf ganda walitti buusuudhaan yookaan jireenya guyyaa isaanii jijjiirratu. Yaa ta'u malee Mubaarak iddoo qeeqamuu fi iddoo arrafamuun jiru kanarratti dhiifama naa godhaati. Wal jabeessaa malee waliin arrabsinaa akkuma obboleessi keenya jedhe sanyiin agalumee namni sanyii galchuu dandeessan sanyii galchaadha. Jechi obboleessi keenya jedhe baay'ee barumsa qaba. Kanaafuu adaraa Oromoon teessee wal arrabsaa ooltu wal qeeqaa ooltu waan gaarii hojjechuu si wayyaa. Sooshaal miidiyaan nutti akka hin fayyadamneef. Nuti ammatti rakkoo hawaasummaa qabnu rakkoo cimaa qabna rakkoo biyya keessaa jiru hin argitanii nu asirratti quufnetiin wal arrabsaa oolla garuu haati keenya immoo beeloftee isa daabboodhaaf yaaddi malee isa wal arrabsuudhaaf hin yaaddu. Kanaafuu obboleessi keenya saba keenya gargaaruudhaan beekamu Mubaarak Musammaa tuqame jechuun Oromoon guutuun tuqameedha. Hin beeknu nuyi nama bira mee namni asii baatee akka Mubaarakitti afaan qabaatteetiin hin dubbattee uummata kanaaf iyyitu jirta hin jirtu eessaree bakka isaa bu'aati argamaa dura mee amma isaa kana iyyaati uummata walitti